Asuma naannessee namni keenya waan badaatti na fudhatee waan ani akka waan ani jireenya abdii keessa galee kijibaan hin jajiina nama kijibaan nama jajuurra dhuguma kana jirtu nama himanii namni kun yoo daandiirra qajeelarra deemirra wayyaadha natti fakkaata kabajamtootaaf hordoftoota kiyya. Alhamdulillah jireenya nagaa jireenya raahaa qabdu ijoollee kiyya wajjin abbaa manaa kiyya wajjin fayyaa qabaadhee jiraataa jira. Assalamu alaikum ashama arkafune hordoftotaaf kabajamtoota kiyya jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu. Biyya alas biyya keessas warreen jirtan hundi keessanuu jirtu isiniin jedha. Akkuma beekamu har'allee maal nuuf qabattee dhufte jettu waan bareeda isiniif qabadhee dhufe jedhee abdii qaba. Namoonni na lolloltanis illee ni jirtanii namoonni hedduun koomantiin na lolaa jirtanii jechuudha. Videoon kaleessa maree gadhiise irratti jechuudha. Reakshinii abdii fi gaaddisee irraa hojjedhe irratti komannaa hedduu natti dhiyaatee jira jechuudha. Jechuun karaa WhatsApp illee karaa imo kiyyaallee ijoolleen hedduu karaa Facebook illee natti barreessaa jira. Maaliif abdii hin gorsine jettanii agatuu namni hedduun lolaa turtanii naannoo tokko jirtanii maaliif hin gorsineeni abdii kana ijoolleen hedduun dhugaa dubbatuudhaaf osoo viidiyoon marame sun laaltanii hin xumuriin maaltu sin dursaa arrabsoo yookiin loladha. Asirratti namni tokko viidiyoo sana dhaggeeffatee xumuree yaada kennatu mirgadha dhugaa dubbatuudhaaf kun immoo arrabsoolleen jedhamu jajjabina. Namni kamuu dhugaadha yaada ofii ibsatuun mirga isaati. Akkuma isinillee yaada keessan ibsatuuf mirga qabdan immoo anillee yaada kiyya ibsatuun mirga kiyya. Viidiyoon yeroo darbes bifa piraankiitiin abdii irraa waraabes isin afootiyyuu argitanii jiru. Waan kiyyaa maaltu isin galchee jedhee akka waan gorsullee maaltu isaan jidduullee jira gaafachuufillee yaalee ture isinuu argitanii dhageessanii garuu osoo hin dhagahin immoo warreen barreessitanii jiru. Irra caalaan nama osoo viidiyuumaan dhaggeeffatiin nama lola. Loluun keessanis rakkoon qabu nama jabeessa galatoomaa isiniin jedhan asumaan. Maal jechuu barbaade gabaabumatti maaltu si galchee ati jireenya mataa kee jiraattu waan abdii fi waan gaaddisee keessa maaltu si galchee jireenya mataa kee hin jiraattu jechaa jirtanii. Alhamdulillah jireenya nagaa jireenya raahaa qabdu ijoollee kiyya wajjin abbaa manaa kiyya wajjin fayyaa qabaadhee jiraataa jira. Rabbitti haa tolu isiniin jedha. Garuu immoo namni kun nama wajjin nyaattee wajjin dhugdee jirtu kana akkamitti yoonni waan badaa dalagu isa jajjee yookiin isa faarsita jechuudha. Obboleessi kiyya kun waan badaa hin dalagu kun waan karaarraa jallataa jirudha. Waan kana dhiisii asirraa dhaabbadhu jedhee nama gorsuu moo nama sana duuba haasa'utu irra caalamee isiniin kunu barreessa yaada dhiisii qilee yoo seenes maalis yoo ta'e jettanii yoo isin akkas naan jettan anuun ni dhiisa kaayyee homaa jechuun. Kanaafiyyuu nama kana gorsuun dirqama. Koomentiin tokkoffaa maal jedha maaliif ree deemtee hin gorsine ati yemanuma kana keessa jirtaa naan jettaniittu abdiin nutti hin dhufu akka duraan dura citee jira jechuudha. Kaaftee inni atumaa baatee gabbaatee viidiyoo dalagdee mucayyoo kana situu natti ergee naan jedhe gaaddisee dhugaa rabbii dubbatuudhaaf rabbiin kan argani akkuma isin viidiyoon beektanii malee ani hin beeku. Mucayyoon garuu mucayyoo naannoo keenyaati. Yaani namni naannoo tokko immoo dirqama wal beekuu hin qabu. Mucayyoon ganda keenya mucayyoon shawaadha. Mucayyoon Harawareef dhuftellee gara magaalaa sanaa kanas ani hin beeku. Kaaftee sintu natti ergee mucayyoo kana nuun jedhee nu hundatti dallanee jira. Kan dhaqne maan bilbileef naan jettanis jirtu. Kunis dhugaa keessan dabsaa hin jiru itti bilbilee abdiin humti kuni bilbila narraa hin kaasu. Abbaan manaa kiyyallee itti bilbilee bilbila namarraa hin kaasu. Ijoolleen hunduu numa gorsiti ijoolleen dhiiraallee numa gorsiti mucaan dhagahaa hin jiru. Ani immoo waan tokko waan badaa kana soo argu hin callisu jedhee dubbachuun kee badiidha yoo naan jettan hordoftootaaf kabajamtoota kiyya nin dhiisani. Dhugaa waan badaa dalagdee viidiyoo badaa martee nuuf reakshinii hojjetuun immoo nama kamiifuu rakkoo qabanatti hin fakkaatu. Ani hammeenyaas yaadee namni kun karaa rabbii irra jallataa jira waan badaa hojjetaa jira jechuun yoo badii taate hayyee ni dhiisaa isiniin jedha hordoftootaaf kabaja. Abdiin akka waan ani itti ergee faallaarra jira. Isin afootti ammallee ani abdiidhaaf bilbilee dhugaa rabbii abdiidha bilbilee yoon narraa kaase anatu kijibduudha jechuudha. Mana isaallee deemuudhaaf akkuma beekamu bulee 40 guutuuf guyyaa muraasan naaf inshallah yoo dhaqeellee gorsee obboleessa kiyyaa uma jechuu miti. Ammallee isin afootti itti bilbilaa mee dhaggeeffadhaa kunoo bilbilli abdii kanumadha yoo isinitti mul'ata ta'e jechuudha isin agarsiisa rakkoo takkallee hin qabu. Kunoo bilbila abdii ila kunoo
agartanii kaasee narratti cufe isinin mul'ata natti fakkaate kunoo abdiin kanuma ani waan isin kijibe tokko hin qabu maan bilbileef maan gorsine maattin dhayne warri jettan immoo inshallah jabaadhee yoon kunoo akkana ammallee itti deebisaa isinuma akka isin amantaniif malee mucaan kunoo faallaa kiyya deemaa jira an abdii jechuun waa takka abdiirraa hammeenya tokko sinaa sobne abdiin nama badaadhas jechaa hin jiru kanaafiyyuu hundi keessanuu akkuma argitanidha hin kaasu bilbila obboleeyyan kiyyaa maaliifuu ani hammeenya abdii sin dubbanne jireenya abdii keessa sin galle jireenya badaa keessa akka hin galleeyyuu isa gorsuu fedheeni yoona danda'ame immoo gaaddisee yoona argadhate bilbila ishii yoona niin argadhate inshallah ishillee bilbileen hin gaafadha maaliifiyyu mucayyoon kunillee daa'ima akka waan badaatti hin deemne ishiin immoo bifa piraankiitiin gootee balleessaallee ni qabdi jedheellee ani viidiyoo irratti qaade asuma naannessee namni keenya waan badaatti na fudhatee waan ani akka waan ani jireenya abdii keessa galee kijibaan hin jajiina nama kijibaan nama jajuurra dhuguma kana jirtu nama himanii namni kun yoo daandiirra qajeelarra deemirra wayyaadha natti fakkaata kabajamtootaaf hordoftootesses yoon sin mufachiises warreen isinitti balleesse yoo jiraates dhiifama naaf godhaa asumarratti garuu ani reakshinii hojjedhe malee waan ani dhaqee jireenya abdiif gaaddisee keessa seene takka hin jiru waan isaan godhan waan rabbiin hin jaalanne dhugaan jirtus kanuma namni tokko waan rabbiin jaalanne yoo osoo hojjetu laaltanii akka obboleessaatti wajjin nyaatanii akka nama tokkotti akka oromoo tokkotti safuu nama cabsu laaltanii yoo dhuma harka dhooftaniif garuu kun dogoggora keessan isinis natti fakkaata akka kiyyaattanillee dogoggora waan ta'eef dubbadheera lamuun dubbatiin yoo jettanis na of kalchaa isiniin jedha kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu laa viidiyoo biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii nagaan jiraadha. Ayo